Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa ummataarra qophii kennaa faaya aartii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadi hanga xumuraatti nu faana bu'aa isiniin jenna. Egaa qophii kennaa faaya aartii torban kanaatiin sirboota babbareedaa torban kana keessaa baanii fi torbeen kunis torbee irreessaa jedhamuun waa'ee irreessaatii wal qabsiifnee sirboota irreessaa fi kanneen biroo babbareedaa hedduu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hordofaa isiniin jenna. Egaa qophii kennaa faaya aartii torban kanaatiin sirboota babbareedaa torban kana keessa baanii fi torbeen kunis torbee irreessaa jedhamuun waa'ee irreessaatii wal qabsiifnee sirboota irreessaa fi akkasuma kanneen biroo hedduu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sirbi nuti jalqabaa irratti torban kanaaf isiniif qabannee dhamaa fi dhaamsa isaa laalluu sirba irreessaa kan weellisaan beekamaan Baabiiftuutti Biqilee guddisni afran qalloo mootiin shaggooyyee kan uummanni Harargee Oromoodhaaf gumaachee simboon aartii Oromoo weellisaa Qamar Yuusuf sirbee mata dureen isaa sirraa dhalachuu jedhu kan laallu ta'a. Kataatu garoomina garooma jabeeffanna irreechi irree keenya waaqa galatoonfanna handhuura abbaa kiyyaa qomoon koloboo kiyyaa arrallee na booji'ee sirraa dhalachuun kiyyaa arrallee na booji'ee sirraa dhalachuun kiyyaa. Artistiin kun nama seenaa isaa keessatti uummata kanaa bara baraan jiraatu kalaqa ajaa'ibsiisoo hedduu hojjechuun aartii Oromoo addunyaatti beeksisuun namni isaan dorgome tokko illee hin jiru. Sirba irreessaa wal qabatee sirbe kanaanis gadaa shananiin tumnee gadaa shananiin murree odaa shanan jalatti jaalalaan waliin bullee kan dharaaf hin dhaabbanne amaanaaf cubbuu nyaatee kan hundumaa danda'u dugda ofii irratti baatee saba garaa bal'atu saba garaa galaanaa Oromoo lammii kiyyaa kottaa irreessa baanaa jechuun Oromiyaa bal'oo ta hunduma baatu ilmaan namaa hundaa ta wal qixa laaltu maaliifiin irratti duulamaa nyaachiftee harkimaaf nyaatamaa jechuun saba garaa laafessaa kanarraa dhalachuu isaa ittiin dhaadatee jira. Warri nagaajem, waatiin nagaajem, biitti nagaajem, naangofaamin. Gadaa shananiin tumme, gadaa shananiin muree, odaa shanan jalatti jaalalaan waliin bulee. Kan dharaaf hin dhaabbanne amaanaaf cubbuu nyaatee. Hundumaa danda'u dugda ofirratti baatee saba garaa bal'atu saba garaa galaanaa Oromoo lammii kiyyaa kottaa irreecha baanaa. Gameessi kun itti dabaluun dhufee didichaa baddaa gammoojjii walitti ililchaa guyyaa irreessaa jechuun Oromoon duruu faayaan babbareedanii ijoolleen abbaa gadaa wal keessaa reedanii yaa dardaraaf dubreen jaalalaan waliin sirboom yaa garaan hammaatee wal biraa deemuu jibboom gadatu qaroominaam qarooma jabeeffannaam irreessi irree kennaa waaqa galateeffannaam nuura abbaa kiyyaa qomoo koo lubbuutiyyaam har'allee na boojitee sirraa dhalachuun kiyya jechuudhaan irreessi jaalalaam tokkummaa Oromootaafim qaroomina sirna gadaa ta'uun sirba kanaan dhaamsaa dhamaa qabdu tana nuuf dhaamee jira. Kooba dibicha, dhufe didicha, tattaage mootii, walitti ililcha. Guyyaa irreecha, guyyaa irreecha, guyyaa irreecha.
Oromoon turuu faayaan babbareedani ijoolleen abbaa gadaa wal keessa arreedani guyyaa dardaraa turre jaalalaan walii sirbu guyyaa garaan hammaatee wal biraa sobbuu jibbu. Gadaatu qaroomina qarooma jabeeffanna irreechi irree keenya waaqa galatoonfanna handhuura abbaa kiyyaa qomoon kolboo kiyyaa arrallee na booji'e sirraa dhalachuun kiyyaa arrallee na booji'e sirraa dhalachuun kiyyaa. Weellisaa Qamari Yuusuf sirbuma kana keessatti dharaan nutti duulanii qilleensa ukkaamamuun awwaala cabsee ka'ee dhugaan hin haguugamuun yeroon nutti mootullee rakkoon sun rakkoo dhaltee irreessatti deebinee gadaan badde nu galtee jechuun sirna irreessaa waggaa 150 ol irreeffatamaa ture addaan cituun dhaloota qubeetiin bara 2019 irraa eegalee keessattuu magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa qe'ee warra Tuulamaatti kabajaan deebitee reeffatamuu isii dhaamsaa fi dhama sirba kanaatiin nuuf kaasee jira. Dharaan nutti duulanii qilleensa ukkaamamu awwaala cabsee ka'ee dhugaan hin haguugamu. Dharaan nutti duulanii qilleensa ukkaamamu awwaala cabsee ka'ee dhugaan hin haguugamu. Yeroon nutti mootullee rakkoonsa rakkoo dhalte yeroon nutti mootullee rakkoonsa rakkoo dhalte irreechatti deebinee gadaan badde nu galte irreechatti deebinee gadaan badde nu galte. Oba dibicha, dhufe didicha, bataa gammoojjii walitti jecha. Artisti Qamari Yuusuf xumura irratti gadaa Oromoo shananii fi odaalee Oromoo shanan jalatti qeerroo fi qarreen foollee fi abbaan gadaa hundi kennaa mee walaa kennu jechuun uummata Oromoo aadaa isaatiin faayame kutaalee Oromiyaa hundarraa gadaa jalatti wal gahee gadaan badde nuuf galte jechuudhaan gammachuu qabuun dhaamsaa fi dhaama sirba kanaatiin nuuf dhaamee jira. Mee walaa kennu odaa bultuun jalatti mee walaa kennu odaa nabee jalatti mee walaa kennu odaa bulluuk jalatti mee walaa kennu odaa bisiil jalatti mee walaa kennu odaa roobaa jalatti mee walaa kennu odaa watar jalatti kairoo jettee qarree jettee foollee jettee aduun baatee gadaan badde deebite gadaan badde deebite gadaan badde deebite gadaan badde deebite. Gadaan badde nu galte gadaan badde nu galte gadaan badde nu galte gadaan badde nu galte gadaan badde nu galte. Itti aansuudhaan sirbi nuti irreessaa wal qabsiifnee dhamaa fi dhaamsa isaa isiniif filannee sirbaa baay'ee bareedaa weellistuu lafaa dhuftuu hawwii tamaam sirbitee mata dureen isaa sirraa hin hafne qaroon kee jedhuun filanneetti jirra. Walii galee sirraa namne fuulleen kee walii galee sirraa namne qeerroon kee walii galee sirraa namne fuulleen kee. Weellistuu hawwii tamaam irreessi waggaa waggaan dhufa foollee gulufeem gisee sirbaa gadaa Oromoof qaba milkiim jabeeffadhu keemee lakkii lakkii jechuudhaan kan eegalteem mata Oromootiif irreessiin mallattoo eenyummaa ta'uu akkasumas immoo irree Oromootaa ta'uu dhaamsaa fi dhama sirba kanaatiin dhaamtee jirti. Irreechi waggaa waggaan dhufa fuullee ijji
milkii jabeeffadhu mee kan kee lakkii mee lakkii irreechi waggaa waggaan dhufaa fullee dhiichisee sirbee guluufaa gadaa Oromoof qaba milkii jabeeffadhu mee kan kee lakkii mee lakkii. Itti dabaluu weellistuun tun kottaani deemna malee maaf teennam irreessi irree keennam duudhaa keennaa jechuudhaan manni Oromoo kallattii hundaan aadaa isaa ta'uu hubatee tokkummaan akka hirmaatu dhaamteefii jirti. Kottaani deemna malee maaf teenya irreechi Oromoo duudhaa keenya siinqee bokkuu qabanne malkayaana rabbii guddaa kadhanne irraannaa waan hawwinee feegalee galma keenya aadaa keenya cimsuun dirqama keenya dhiichismee weellisii follee kee hundaan si badhaasee jira rabbiin kee walii galee kunoo dhufe sirraa namne qeerroon kee. Xumura irratti akkuma sirba kana keessatti waamicha irreessaa godhaa turte manni Oromoo irreessa irratti waliif galee dhufuu isaanii waliif galee dhufee sirraa hin hafne qeerroo fi qarreen kee jechuun ergaa isii goolabdee jirti. Walii galee kunoo dhufe sirraa namne follee kee walii galee kunoo dhufe sirraa namne qeerroon kee walii galee kunoo dhufe sirraa namne follee kee walii galee kunoo dhufe sirraa namne qeerroon kee. xiqqoo fi guddaa manatti namne mare'oo jechuu rabbi kadhanne siinqee fi bokkuu keenya qaabanne dheeraaf seera keenya gadaanne malkaa fi tulluutti irreeffanne rabbii tokkichaa ta'u taamanne kunoo dhufnee Irreechaaf irree keenya taamanne kunoo dhufnee rabbii tokkichaa ta'u taamanne kunoo dhufnee Irreechaaf irree keenya taamanne kunoo dhufnee rabbii tokkichaa ta'u taamanne. Xumuraa irratti sirbii nuti isiniif filannee dhamaa fi dhaamsa sirbaa isin biraan gennu sirbaa weellisaa beekamaa abbaa sagalee kiloolee weellisaa Dinqiisaa Dabalaati. Weellisaa Dinqiisaa Dabalaa weellisaa jabaa fi sirboota babbareedaa iddoo uummata biraan ga'e yoo ta'u iddoo kanas sirba mata dureen isaa raajii torbaa jedhu qabatee dhufee jira. Kanaaf nutillee dhaamsaa fi dhama sirbichaa isin biraan geenna. Al tokko korra al tokko qilleensa bubbisa laali qilleensa bubbisa al tokko no al tokko qilleensa bubbisa nyaatee wal nyaata dugda duubasa Nyaatee wal nyaata dugda duubasa yaa soqaa gabatee taane yaada gatte bii baraara jin torba dhalatte yaa soqaa gabatee taane yaada gatte bii baraara jin torba dhalatte yaa soqaa gabatee taane yaada gatte bii baraara jin torba dhalatte yaa soqaa gabatee taane yaada gatte bii baraara jin torba dhalatte. Yoo tole tole jennee facaafanne garbuun deema seenee maaliif hin marguun yaa soqaa gabatee hin taane yaada gatee dubbii baraa raajiin torba dhalatee jechuun kan eegalee weellisaa Dinqiisaa Dabalaa sirbaa bareedaa ergaa bareedduu qabdu viidiyoo kiliippiidhaan hojjetee jira. tollaan jenne facaafanne garbu laali facaafanne garbu haa tolu tollaan jenne facaafanne garbu diidee maseene maaliif hin margu 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 al tokko korra al tokko qilleensa bubbisa laali qilleensa bubbisa al tokko no al tokko qilleensa bubbisa nyaatee wal nyaata dugda duubasa nyaatee wal nyaata dugda duubasa yaa soqaa gabatee taane yaada gatte bii baraara jin torba dhalatte yaa soqaa gabatee taane yaada gatte bii baraara jin torba dhalatte yaa soqaa gabatee taane yaada gatte bii baraara jin torba dhalatte yaa soqaa gabatee taane yaada gatte bii baraara jin torba dhalatte. Itti dabaluu weellisaan kun ohoo ehee maaltu ta'ee maaltu hin taane eebuun armee bara meeqaa jechuun bilisoomne jennee dubbachuudhaaf dhumaatii uummata keenyaa argaa dhagaa jirru gabrummaa keessa jirra jechuuf immoo kan nu bulchaa jiru ilmaan Oromoo ta'uu akkasuma mataa cinaa haadamee cinaan dhiifame taanee jiraachuun kana waan raage fakkaata. ohoo maaltu ta'ee
matumtaane Soka gabate Ohoone unarme barameka Soka gabate watumtaane Soka gabate Oho guutengu kunne waljeega Soka gabate Taane yaadagatte bibarara jintorba dhalatte Soka gabate taane yaadagatte Ibarara jintorba dhalatte itti dabaluu weellisaa Dinqiisaa Dabalaa sirbuma kanaan ammaalan callisaa maaloo maalan callisaa jechuun waan amma uummanni keenya keessa jiru kanaasin wal ta'uudha fallisaa jechuun waa lallabatee jira. Oho watumtaane Soka gabate Oho guutengu kunne waljeega Soka gabate Taane yaadagatte bibarara jintorba dhalatte Soka gabate taane yaadagatte Ibarara jintorba dhalatte Ammaala jallisaa maaloo maala jallisaa maaloo maala jallisaa Ammaala jallisa Ammaala jallisaa maaloo maala jallisaa maaloo maala jallisaa Ammaala jallisa Ammaala jallisaa wal ta'uudha fallisaa itti dabaluun weellisaan kun waan garaa nama nyaatu beeytaa akkitti as geenne waan laftuu baattee hin dandeenye ol sossobuun kun hin taatu biiftuun nagaa nuuf haa baatu jechuun akkasuma sirba kanaan wareegama qaalii ilmaan Oromoo lubbuu 5,000 olitti dhabnee as geenne warra dagatee fi jijjiirama dhiiga ilmaan Oromootiin aangoo qabatee maqaa Oromootiin Oromoo adda qoqqoodee kaan bilisoomsee kaan gabroomsee jiruun nageenyi hundaaf haa ta'u jechuudhaan dhaamsaa fi dhama sirba kanaatiin ergaa nuuf dabarsee jira. Oho beekna kattadde nageenye Soka gabate Oho waan laftuun baanne dandeenye Soka gabate Oho wal sassabuun kun hin taatu Soka gabate Oho biiftuun nagaan nuuf haa baatu Soka gabate Taane yaadagatte bibarara jintorba dhalatte Soka gabate taane yaadagatte Ibarara jintorba dhalatte Kaafi nama yaa bubbee naatu dhachiisi yookaan tokkoon suura baatte adda addaan fo'uu dhiisi dhaamsa dhaamsa koonaa kan qabsiisi adda addaan baanee facaane dhuunfa dhaluun ta'uu dhiisi dhaamsa koo naga qabsiisi dhaamsa koo naga qabsiisi iyya koo naga qabsiisi dhaamsa koo naga qabsiisi. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media qophii kennaa faaya aartii torban kanaan haala yeroo irratti xiyyeeffachuudhaan isiniif filannee dhaamsaa fi dhama isaanii isin biraan gayaa turre kanneen armaan olii turan fakkaata. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu na faana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii.